Maatiiwwan Waaqayyoo isa kan jaallatan innis kan isin jaallatu. Guyyaa har'aa guyyaa kaleessaati kan dhaloonni bifti keenya maaramii caamsaa bultii tokko kan ittiin ayyaaneffannu. Haadholiin keenya baga guyyaa haadholiitiin isiniin jenna. Barumsi keenya har'aa Wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 26 jalqaba. Mata dureen barumsa keenyaa Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 30 jiru. Maariyaam haadha Yesuus. Maariyaam haadha Yesuus. Mata duree kanaan baranna. Mata duree kanatti addunyaan hundumtuu hin amanu. Kanaafan mata duree giddu galeessaa addunyaan hundumtuu fudhatu kan hin kaase. Maqaan kun Macaafa Qulqulluu keessa duwwaa miti kan jiru. Akka kanatti barreeffamee kan jiru Quraana keessas jira. Kitaabota addunyaarra jiran kitaabota amantaa keessaa Quraanni isa tokko. Macaafni Qulqulluun isa dursa. Lamman kanarra maqaan Maariyaam haadha Yesuus kan jedhu barreeffametu jira. Keessarra jira. Akkamitti barreeffame? Biftiin keenya Maariyaam baay'isee jaallannee maqootii baay'eedhaan bifti keenya waamana. Nu duwwaa miti abbootiin keenya nu dursanii amantaadhaan himanii walgahii baay'ee kan gaggeessan bifti keenya maaramii haala adda addaatiin fakkeenya adda addaatiin galateeffatan. Mee amma addunyaan bifti keenya maaramii haala ittiin ilaaluuf isarra immoo deebinee nuyi amantaa ortodoksii tawaahidoo keessa kan jirru immoo bifti keenya maaramiin akka ilaallu waliin ilaalla. Mata dureen keenya Maariyaam haadha Yesuus. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 30 irratti jira. Seenaa keessumayyuu uummata keessatti yeroo barri ammallee yeroo dhukkuba addunyaarra jiru kana yeroo koronaa kana kan dhufee nu fayyisu maal mootummaadhuma sagamtu dafee qoricha kana oomishee bira ga'ee vaayirasii kanarraa nu fayyisa jennee yoom mana ta'an jedhamnee mana keessatti kan jiru yoom immoo manaa baanee hojii keenyatti deebina jennee yaadna. Jarri dhukkubsatan immoo isarraayyuu yoom immoo fayyaatti deebina jedhanii yaadu. Jarri qilleensa galchuu baasuu dadhaban immoo yoomuma meeshaan kun qilleensa galchanii baasuun kun narraa hafee ofii kootiin tomba kootiin qilleensa baasee galcha jedhanii immoo jarri qilleensuma afaan funyaaniin galchinee baasnu kan immoo hawwan dhiphatanii cinqamanii jiran. Ilaalaa yeroo kana maaliif kun yaala jennu fooniif inni kun inqii fooniif kan nama dhibu inqii lubbuutu ture dhaloota Iyyasuus Kiristoosiin irratti jechuudha. Inqii lubbuu dhiphamuu lubbuutu ture addunyaa kana irratti jechuudha. Yeroo sanaa raajonni mul'atatti mul'ate dursanii kan argan waa'ee dhaloota Iyyasuus Kiristoosii kan argan waan baay'ee jedhanii jiru. Isarratti Macaafa Qulqulluu keessaas Quraana keessaas Tooraa jedhameetu jira. Macaafa Ayihudootaa keessas abbootii keenya amantaadhaan beekamoo Abrahaam, Isaaq, Yaaqoob illee kaasnee abbootiin kun hundumaaf abbootiidhaan hin fudhatamu hunda biratti jechuudha. Waa'ee dhalootaa gaafa kaasnu waa'ee dhalootaa dhaloonni akka teooloojiitti yookaan barumsa waa'ee uumaa kana kan ittiin barannu jechuudha. Waa'ee Waaqayyoo namoonni adda addaa akkamitti baratu
akkamitti waaqeffatuu isa jedhu sana kan ittiin baratamudha. Isa keessatti quraanni yookaan barreeffamni waa'ee kireeshinii yookaan al-quraan inni jedhamu waa'ee kireeshinii yookaan immoo waa'ee addunyaan ittiin uumame kan himu gara boqonnaa 414 kan qabudha. Tooraa isa jedhamu. Zabuurri isin jedhu isuma faarsaa Daawit nu faarfannu sana. Injilis yookaan immoo isuma wangeela 40 kana. Injil jedhanii isarratti waa'ee giifti keenyaa maaramii haadha Yesuus ta'usee sirriitti achirrattis boqotee jira jechuudha. Kan nama ajaa'ibsiisu quraana keessatti maqaan dubartii barreeffamee jiru kan nama tokko duwwaadha. Maqaan dubartii quraana keessatti barreeffamee jiru tokko duwwaadha. Inni iyyuu maqaa maaramii haadha Yesuusi. Waaqayyoof galanni haa ga'u. Maqaan see quraana kana keessatti al 17 kan dhaqasamee jira. Dubartoota keessaa adda akka taate sanarrattis barreeffamee jira. Maaliif akkuma qulqulluu Gabriel Luqaas boqonnaa 1:26 irratti sila jedhe ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha jedhe adda kan baateedha. Kun ergamaa qulqulluu Gabrielii dhufee misraachoo giifti keenyaa haadha keenyaa maaramitti kan inni himeerudha. Inni kun akkasuma Jibriil dhufeetu maaramitti misraachoo himuusaa quraana keessa jira. Haadha Yesuus ta'uusee jechuudha. Dubartoota keessaa kan kabajamte uummanni hundumtuu kan isee kabaju ta'u. Oh Maryam, God has chosen you and purifies you. He has chosen you above all women of the creation. Quraana 3:42 sanarratti Maariyaamii Waaqayyo si filatee si qulqulleeffatee filannoo isaa si taasisee dubartoota uumamanii addunyaa kanarra jiranurraa si kabajee jedha. Asilaa wangeela Luqaas boqonnaa 1:26 irratti dubbifame argatanii jirtu. Ati dubartoota keessaa qulqulleettidha. Hafuurri Waaqayyoo si wajjin jira. Ati Amaanu'eel inni deessaa sirraa dhalataa inni sirraa dhalatu. Amaanu'eel jedhama. Aangoonsaa kan bara baraan ta'e mootiidha ala jedhu maal? Ati waan da'oo natti hin taa'e anoo waanuma foonii kana waan tokko yaada isaa hin qabu. Lafti utuu sanyiin ittiin facaasamin akka biqiltuu biqilchuu dandeessi. Dubartiin dhiiraan olii utuu walitti hin dhufin akkamiin da'uu dandeessi? Ani immoo kana yaadaanis hojiidhaanis afaaniin jechaanis on beeku. Kun akkamitti ta'aa jettee isaan mormitee turte. Yaadni kun isaan dura ta'ee hin beeku. Waan ergamaa Gabrielii kun dhufee himee jechuudha. Isaan dura ta'ee hin beeku. Isaan boodas immoo waan ta'u miti. Waan addaati. Waan addaa la dhaga'u namni hundumtuu kun akkamitti naa ta'aa jedhee gaafachuun isaa hin oolu. Kun sammuu namaatii wali. Maal jette? Kun akkamitti ta'a? Gaaffiin yeroo kana gaafate deebii ergamaa qulqulluu Gabrieliin deebiseef ammallee sammuu uummata hin amannee keessa baay'ee deddeebi'a. Deebiinsaa Luqaas boqonnaa 1:26 kaasee dubbisuudha, amanuudha.
dubbisanii amanuudha jecha Waaqayyooti. Kanarratti amantii kiristaanaa kamiyyuu walii galu. Christian denomination inni kamiyyuu jechuudha. Amantaan kamiyyuu kana walii fudhata. Isarratti dhufaa daabtaroota quraana keessaa akka boqonnaa 19, 21, 23 akkasumas kan Makkaarraa isa jirudha. Kan Madiinaa akkasumas chaaptara 3, 4, 5, 66 irratti akkasumas immoo suuraa maaramii jedhee 19th chapter of the scripture jedha. Isarrattis akkasuma waa'ee giftii keenyaa maaramii haadha Yesuusii irra deddeebi'ee haasa'a. Yesuus iseerraa dhalachuusaa jechuudha. Isaan iseerraa dhalachuusaa. Egaa kan namni kan Waaqayyoon ulfeesse kabaje namni salphisuu hin danda'amu? Hin danda'amu. Waaqayyoon tokko isin kabajnaan namni yoon isin salphisa jedhee halkanii guyyaa dhama illee hin danda'u. Maaliif? Nama miti kan isin filate jechuudha. Namni yoo filate kun akkuma filannoo addunyaarra jiru kan argitanu jara dimokiraasii ta'anu jara immoo maqaadhaaf dimokiraasii isaa waamanu namoota filannee biyyu akka barbaanne kabajannaa jedhanii eega filatanii booddee illee ittuma filatan sanatti jaja waggaa tokko illee itti gammaduu danda'u ta'a. Isa booddee eenyuyyuu nama gatii ta'eef hanqina gatii qabuuf hanqina isaa sanaatiin mormiin itti qaba. Namoonni tokko tokko kan dogongoran, kan tokko yoo jaallataman, kan tokko yoo filataman, yeroo hundumaatti waan filataman itti fakkaatee dogongoru. Garuu kana miti. Akka Waaqayyoon tokko nama filannaan inuma filata. Jaallannaan inuma jaallata. Namni garuu akkana miti. Kan namaatiin tokko miti jaalalli Waaqayyoo filannoo Waaqayyo. Waan kan bara baraan jiraatu. Waadaan isaa kan bara baraatiin jiraatu. Akka namaa hin jijjiiramu. Ala isin qabaattan isin jaallatee, ala isin waan keessan mul'atan immoo kan isin irraa fagaatu miti Waaqayyo. Fedhiinsaa yeroo hundumaa kan Waaqayyo kan galateeffatan. Hundumti keenya kan isa jaallannu. Kun akkamitti ta'a? Giftii keenya kan filate duraan dursee bulchoosa akka taatuuf kan qopheeffate isa. Maariyaam haadha Yesuusii jedhee mata duree godhatte. Hunduu isarratti walii gala amantaan hundumtuu jedheedha. Amma immoo mee hiiktoonni matsaafa keessa jiran, matsaafa adda addaa keessa jiran, abbootiin hafuura qulqulluudhaan akkamitti dubbisanii arganii waa isii akka galateeffatan immoo ilaalla. Samii lammaffaa jedhuun gifti keenya maarameedha. Samii lammaffaatii jedhu. Samii kana gaafa ilaaltannu samii kanarraa aduun hin baati miti. Aduun hin baati. Aduun baatee dukkana addunyaa irratti jiru kana ganama waarii ala aduun saqqattu dukkanni hin bada. Lafa aduun geesse dukkanni hin bada. Akkasuma ati akkuma samii kana aduun dhugaa Yesuus Kiristoos kan sirraa dhalate dukkana jireenya keenyaa kan balleesse. Nama abdii kutee dukkana keessa jiruuf, obbuu keessa jiruuf abdii kan hore samii lammaffoo kan jedhamte qulqulleetti. Aduun dhugaa kan sirraa dhalate si samiin lammaffoo jedhu samiin dhugaa. Itti fufaa beektonni keenya karaa amantaatiin jiran amaaramee waa'ee kee akkamitti naasa'ee danda'a jedhu abbootiin keenya. Utuu mukni biqiltuun lafarra jiru kuni waan ittiin barreeffamu ta'ee lafti kuni waan irratti barreeffamu ta'ee waraqaa ta'ee
eessaa kaaseen eessaatti waa'ee kee barreessaa. Maali gaa kun hundumtuu eessaa dhufe maal maarameedha iyyaaqeen faallaa irraa kadhattee achirraa kaa barreessaa jechuu danda'u namni akka namaatti. Kun garuu akkana miti. Raajii maaram keessa silsila dubbatame keessa addunyaan kun utuu hin uumamin yaada Waaqayyoo keessatti yaadatamtee jiraattii turtee jedha gifti keenya maaram. Hundumti keenya hin yaadatamna Waaqayyoo keessatti. Hundumti keenya utuu hin dhalatiin dura Waaqayyoo karoora Waaqayyoo keessa jirra. Galanni isaaf haa ta'u. Akkuma tasaatti calluma jennee kanuma dhufnee darbinee deemnu miti. Kaayyoo qaba Waaqayyo nu keessatti. Hafuura isaa nu wajjiniin gatii jiruuf jechuudha. Gatiin isaa kaayyoon isaa nu wajjiniin gatii jiruuf jechuudha. Kuma jechuun kabajamoo kan ta'u kanaaf. Hunda keenya irratti beeknus beekus dhabaannu Waaqayyoon karoora qaba. Karoora Waaqayyoo sana galmaan ga'uudhaaf maaliif akka uumamne sirriitti hubachuu nu barbaachisa. Hundumti keenya Waaqayyoo keessatti waaqummaa isaa keessatti nu yaadataa jennee ala qabnu. Biftiin keenya Maariyaam garuu karaa adda taateen utuu addunyaan kun hin uumamin yaadatamtii turte jedha. Namoonni tokko tokko maa inni kunii jedhu. Waaqayyo Addaamiin utuu hin uuminiin dura waaqummaa isaatiin akka balleessu ni beeka. Wanti Waaqayyoon hin beekne hin jiru. Kana irratti egaa darbe mormii tokko tokko kaasan hin jiru. Maaliif eega beeke maaliif uume? Eega beeke balleessu eega beeke maaliif uume? Akka sabalesii sana mukaa sana nyaatee balleessu beeke maaliif mukatti immoo achi keessa dhaabee maaliif akkana godhaa? Kan jedhanii kaayyoo Waaqayyoo maaliif jedhanii gaafatan baay'ee. Hundumaa tokko tokkoon deebi'ee argachuun hin danda'ama yeroo nurraan geessa malee. Addunyaa sana eega uume booddee addunyaan uummanni namaa akka Waaqayyoo karaa isaarra hin teenye gatii beekuuf lafa kaa'ame namni akka hin argamne gatii beekuuf lammata addunyaa kana uummata namaa kana karaa inni fayyisu karaa kamiin akka ta'e gatii beekuuf yaadannoo addaatiin waaqummaa Waaqayyoo keessatti malakotii sana keessatti haala adda ta'ee gifti keenya Maariyaam Waaqayyoodhaan yaadatamtii turte. Waaqayyo nama lafarraa eega uume, dhiira lafarraa uume, cinaacha isaa lafee cinaacha isaa kana keessaa immoo Heewaan ishee duraa sana uume. Heewaan ishee jalqabaa. Heewaan ishee jalqabaa sana ala uumu uumama Heewaan keessa hafuurri Waaqayyoof eebbi Waaqayyoo namni kobaasaa dhiirri kobaasaa jiraachuun gaarii miti jedhee gargaartuu isa barbaachisa jedhee haadholii keenya obboleettotii keenya nu uume jechuudha. Heewaan nu uume. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Dhuguma amma namni kophaa jiraatuu fi namni wal fuudhee waliin jiraatu yaada isaa tokko miti. Inni kophaa jiraatu kophaadhuma yaada. Inni lama ta'ee wajjin jiraatu karaa lamaan yaada jechuudha. Inni yaaddi. Inni si yaada. 50 walitti fidanii jaalala jiraa, jireenya jiraa, jabeeffatanii jaalalaan jiraatu. Kana gaariidha jedhee Waaqayyo. Kana eebbisee Waaqayyo. Baay'adhaa jedhee eebbisee baay'adhaa, horaa baay'adhaa jedhee Waaqayyo kan eebbise. Dhiiraaf dubartii uumee Waaqayyo horaa baay'adhaa jedhee eebbise. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Haati keenya isheen duraa uummanni hundumtuu kan irraa dhalachaa dhufe Heewaan isheen duraa Addaamii wajjin teessoo Waaqayyoon kenneef jannati sana keessa jiraatu turan. Waggaa muraasa kan dhiyaatan kan jiraatan achi keessa. Achi keessa la jiraatan leenca sodaatan. Bineensa kanas hin sodaatan.
Uumama tokkollee waan uumamee jiru bineensa bosonaa waan sodaatan hin qaban turan. Waan jara naasisuus hin jiru. Waan jara gaddisiisuus hin jiru. Gammachuudhaan jiraatan. Garuu bilisa ta'anii gatii uumamaniif jarri uumama lafa kana lafa keessas waan jiru. Bishaan kana keessas waan jiru. Jara lafarra deeman. Jara samiirra balali'an. Jara galaana keessa bishaan keessa jiraatan hundumaa jara kana bitaa jedhee gooftaa irratti godhee eebbisee nama uume Waaqayyo galanni isaa ta'u. Waan hunda guutee uume Waaqayyo. Garuu waa tokko ajaja ajajeen firee mukatti beles jedhamtu kana firee ishee asuma hin nyaatinaa. Ilaa waan hundumaa nyaadhaa. Isee kana hin nyaatinaa. Isee kana yoo nyaattani du'a duutu jedhee Waaqayyo du'aa hin uumne jechuudha. Garuu namni fedhii isaatiin bilisummaa isaatiin sammuu isaatiin yaadee kamtu gaariidha kamtu gaarii miti kamtu kan jireenyaati kamtu immoo jireenya ala ta'a kamtu nama miidha ofii keessanii yaadaa bira ga'an jedhee sammuu wajjin uume Waaqayyo galanni isaa ta'u. Kanatu raajeffatama. Sammuun namaa bilisaan kan uumamedha. Yoomiyyuu pireejarii hin barbaadu. Pireejarii jechuun dhiibbaa kamiyyuu hin barbaadu. Namni amantaadhaan dhiibbaan irra ga'u hin jiru hin barbaachisu. Beekumsi teekinooloojii kanaa sammuu namaa dhiibbaa irra geessisuu hin qabu. Teekinooloojiin ofii isaatii ol guddisaa deemuu danda'a. Amantaan of barsiisaa deemuu danda'a. Kaalchar yookaan immoo aadaanis akkuma sana guddataa deemuu danda'a. Dhiibbaa malee garuu pireejarii tokko malee garuu namni eega dhalate booddee bilisummaa sanaan ilaallatee bitaa mirga ilaallatee ittiin deemuu qaba. Kana ala jennu maal ijoolleen akkamitti illee kana addaan baafatti akka jennu. Ijoolleen amma of beekanutti gaardiyaan jedhamu. Ijoolleen maatii jaraarraayyuu maatiin jaraa waan gaariidha jedhanii sana akka aadaa jaraa akka amantaa jaraatti ijoollee isaanii guddisu. Umuriin isaanii eega ga'ee booddee ijoolleen hin filatu. Kun haala Waaqayyo bilisummaadhaan nama uume. Sammuun namaa akkam yuuniikii yookaan adda akka ta'e kan ittiin ilaalludha. Saayikolojistoonni, filoosofaroonni yoo kaasnee ilaalle isa kanarratti xiinxalanii halkanii guyyaa sammuu kana barannaa waa'ee sammuu akkaataa sammuu kun itti jiru amala maalii namni akka qabu ala gaddaas ala gammachuus ala argatu ala dhabus ala kolfus ala boowus maayinni kan inni mul'isu jedhanii sammuu kana halkanii guyyaa rafiitti qabanii qoratu. Qoratanii garuu hin fixan. Maaliif yoo jedhame sammuu dhumti inni mataa qoratu sun iyyuu qoratamuu gatii qabudha. Kanaaf inni uumu jechuudha. Inni dinqisiifanna jechuudha. Yaa Waaqayyo maalati uumaa akkamiiti? Uumaa adda taate. Kennaan kee kan biraan ga'amne. Beekamoo kabajamoo beekaa kan ta'e beekumsa hundumtuu kan kee kan ta'e yaa Waaqayyo galata kee jennee galateeffanna. Egaa waan inni eega uume bilisa godhee eega uume mugattii sana fireesee hin nyaatinaa eega jedheen booda waan asii achi ilaalteetu seexanaan gorfamtee seexanni sun bofarra dhufee bulee bofa sanaan maal amma yoomiitti lafa kana bulcha boo samii kanas bulchuun barbaadaa jedhanii namni lafa bituun lafa bulchuun uumama lafarraa jiru isa qilleensa lafarraa ri'uuf isa bishaan keessa deemu kanatti madaangaamee maaliif hin hafaa samii mootummaa kanas ta'uun barbaadaa jedhanii seexanni ittiin na'an seexana dhaga'anii utuu ija muka kanaa nyaattanii koo firee muka kanaa nyaattanii iji keessan banamee isinis akka waaqaa taatu isinuma waaqa ta'a beekaas hin dhowwee iccitiin jirtu isinitti immoo iccitiin guddaan iccitiin jirtu firee muka kanaa nyaachuudha jedhee namni waan dhoksame hin barbaadamu yeroo baay'ee waanuma dhoksame hin ta'u waan jedhame maaliif hin ta'u waan jedhanii dhaqeedhuma nu baddaa galeedhuma nu baddaa tokkeedhuma nu baddaa hin ta'u maaliif hin jedhamee jedhee sammuun namaa yeroo baay'ee waan eeyyamamee utuu hin ta'in waan eeyyamamuu dhabe sanarratti
waan dhorkame sana irratti sammuunsaa yeroo baay'ee waan dhoksaa ta'e sana barbaada. Waaqayyo kami akkana jedheen akka namni miidhamneef. Garuu waan isheen duraa firee mukaa sanaa nyaatte. Firee muka sanaa kuttee nyaatte. Muka sanarraa kuttee nyaatte Addaamiin nyaachiste. Unkwaan waaqa ta'uu miti. Unkwaan mootummaa samii sana dhaaluu miti. Gannata isa keessa jirtu dhabde. Waan isheen duraa jechuudha. Addaamiiniif waan gannata keessaa ba'anii ari'atamani. Gannatatti deebi'uu hin dandeenye. Inni waan hin gaddani. Lafa Waaqayyo akka kottee miillaa namaatiin dhufee kotteetti dhageeffachiisee Addaam akkam bultee nagaa bultee waan akkam jirta jedhee ganamaa galgala jira gaafatu sana qaban. Yeroo uumamaa boqonnaa 3 irratti argamu. Inni dhaban. Waaqayyo irraa addaan ba'anii waaqa arguu dhabanii ergamoonni qulqulloonni dhufanii kan jiraaf galata galchanu yeroo baay'ee dhufanii jira eegan. Jirarraa addaan ba'anii waaqaaf uumama gidduu utubaan cubbuu hojjetame namni waaqarraa addaan ba'ee cubbuu isaati jechuudha. Dhimboo'ee Addaam hin gadde seenaan isaa baay'isee dheerata. Isin gabaabsaa kana hin deemu. Hin dheerate. Maaliif waan addunyaan kun ittiin uumame itti guddaa gatii qabuuf jechuudha. Kanaaf Addaam situ akkana na godhe jedhaan. Waan lakkana miti kan akkana na godhe akkana si godhe. Kunoo bineensicha dhufee akkana na godhe. Bineensa namitti seexana akkana na godhe. Walumatti qabatu. Namni cubbuu isaa amanuu dhabame. Na ajjeeste waan itti taphatte. Nanti taphatti Addaamiin baay'inaan jedhee si wajjin na uume akkasii dhiiseen deemne maaliin godha? Jedha. Wal tokko namoonni wal fuudhanii wajjin jiran wala baay'ee jaalalli. Akkuma damma walitti nyaannitti yeroo hundumaa jiraatamu miti. Arrabni fi ilkaan illee walitti waa jiraata. Tokko wal jaallannu. Jaalalli wal samiitti ka'a. Tokko immoo jaalalli hubachuu danda'a. Ana jaalalli wal ka'u sana wanti seenaa softe wanti inni haasa'e hundumaa akka damma namatti nyaata. Akka mana haati mana akkuma damma ta'anii dhuma utuu haasa'an halkan sun bari'a. Waanuma tokko waan nyaatanu sanallee utuu mi'eeffatiin jaalala sana nyaachaa. Saatiin jira maal saatiin kun yoomittuu deeme yeroon kun yoomittuu deeme jedha. Waanuma seen tokko waanuma tokko yoo taasiste itti gammadee abeelu maal akka mi'aagaa Waaqayyo si kan naa kenne kabajee Waaqayyo si naa kenne otoo ati naa jiraanne maaliin taa'aa ture haadhee kun si naa kenne sirratti hin boqotte ati utubaa mana kootiiti ati gammachuu fuula kootiiti kaniin kolfee gammadee jiraadhu siini waliin jedhu lammoo jaalallattiin gidduudhaan immoo baddu beeku miti maal Waaqayyo machaa kun akka uumayyuu siin irra buusu banda godha beeruman Sitti kana caalaa gaasitti maaliin godhama? Maal akkana gootee akkana na balleessitee waliin jechuun kanuma jirudha miti. Aluma sana nyaata mi'aawullee qopheeffamee yoo akka biyya Ameerikaanitti qopheeffamee jedha. Maaliif dhiirris dubartiin isin qopheessiti gatii ta'eedhaaf hin jedha. Ala jaalalli jiru sana waanuma hin taane walumatti illee meeqoo kanuma hojjetanii nyaanna ala jedhanii hojjetanii nyaatan kan itti mi'aawu. Alammoo gidduudhaa jaalalatti xinnoo hirrattu isa minyaa akkamiillee yoo dhufe bushaa. Jaalalatti gidduun jiru kan. Yoo maalii hojjette innis yoo hojjetellee asuma si galateeffadha jechuun jiru. Kan ammoo maal hojii gooteetu waliin jechuun dhufa. Maaliif keessi jaraa kan dhaga'u jaalala sun lafti jaalala hojiin sun irra taa'u jaalalaan ulfaatee wal gidduu jiru sun gatii bu'eef jechuudha. Al tokko jaalalli waliin ka'asii gadi bu'asii ga'a. Muudii jedhu akkaataa sammuun keenya ittiin yaadu kana jirri filoosofaroonni kun sammuu namaatiin dhalanii ilaalan kun saayikolojistoonni mood state of mind haala sammuu kee keessa jiru. Al tokko haala adda addaatiin muudiin keessan yookaan haalli sammuu keessanii waan ganama jaallachaa turtan galgala jaallachuu dhiisuu dandeessu. Jijjiiramaa jechuudha. Isa adda godhana. Waanuma tokko yeroo hundumaa jaallata yoo jettanii waan sana
Yeroo hundumaa yoo kennitaniif dhibbaa deemuu danda'a namichi sun itti baay'ata. Ala jijjiiramuuf garuu yeroo yeroodhaan sammuun isaa sun gammadaatuma deema. Amma nyaatuma nyaatanu namicha iyyuu haadha manaa tokko fuudhee ganamas mulluu nyaachistee jedhan. Guyyaas mulluu nyaachisti. Galgalas mulluu nyaachisti. Namichi garaa boqoqe. Egaa ganamas mulluudha nyaata. Jaallatee fuudhe. Galgalas mulluu nyaata. Guyyaas mulluu nyaata ilaana. Inni jaallata baqa maal jaallataa ana jettee dura gaafattu iyyuu mulluu jaallata jedhee itti mee jira ilaana. Namichi koo mulluu jaallata jetteesee kan inni jaallatu kennu seeti maal balleessite saba mulluu na jaallattere namas kottu baay'ee mulluu guyyaa isaa kottu baay'ee mulluu galgalas kottu hii mulluu keenyatti garaa boqo jedhamichi arras mulluu mulis mulluu dhalaala tumee itti baay'annaan tumee garaa isaa boqokee waan mulluun kun immoo fiduu tumiti garaa keessa galee qalbina baay'ee qaba. Amma si tokko immoo dhageetu maal jaallatan mulluun jibbisiisee jira. Amma immoo dhaqee ani caccabsaadhumaan jaalladhaa jedheen caccabsaa jaalladhaa yoo ta'u ni fuudhe. Ganama gaafa ka'ummas caccabsaa. Guyyaas gaafa ka'u caccabsaa. Galgalas caccabsaa. Ni jaallata miti nan jaallata jedhee. Garuu namaaf yeroo hundumaa inni ta'u inni nyaata ta'u namichi nama maal naa wayya jedhe hin gadhiise seessu kan biraa immoo fuudhe kan biraa gaafa fuudhu gaafa qursii irraa waan gaarii waan mi'aawaa waan hojjetee kennitiif waan adda ta'e guyyaa waan adda ta'e galgalas akkuma kana waan adda ta'e hojjetee kennitiif itti tole namichi gammadaa dhufe. Boris immoo akkasuma waan inni nyaanne karoora baafatteetu guyyaa kana maal nyaanna guyyaa sana immoo maal nyaanna jettee karoora baafatteetu isuma jiru sana haala isaa jijjiirtee dhiyeessiteef namichi qaamni isaa iyyuu tolee fuulli isaa iyyuu bareedaa dhufe gaa maaliif namni waan nyaatu fakkaataa jedhu akka baay'ee. Minaanittiin kun akkam bareeddi jedhu gaafa nama argatu. Maaliif qaamni keenya kun yoo qabanne sirriitti yoo qabanne malee waaqayyo amaanaa nutti kenneera qaama keenya qabuuf namni tokko sirriitti qaama isaa kan argatu jira. Dagachuun barbaada. Lubbuun keenya isa keessa gatee jiraachuun of qabuun of eeguun barbaachisaadha. Namichi kun bareedaatti dhufe. Gaafa bareedaatti dhufu namni hundumtuu maal akkam bareede namichi kun maal akkamitti tole gaafa jedhanu natti galee haadha manaa isaa sana alangaa isaa fudhatee reebeedha. Amma silaa kennaa tiseedhaa tola malee reebicha tiseedhaa tola. Gara fuutti ka'ee ni jette. Maal abbaa manaa kun maaloo jetteetuma maalan balleesse nama garafa. Iyyite boosse. Harka isaa akkuma taatee alangaa isaa qabattee maalan balleesse. Akkam na garafta. Itu kode negara. Macam itu juga orang kaki. Adofta. Maa ini mee badiinku jenna. Amma wanal tokko mul'uudhaan al tokko jajjabeessaadhaan alagaan komii qabu eessa baay'ee eessa turte. Amma waan jaallatu gatee argatee jechuudha laala. Haala ittiin ibsaan amma kana keessa hiikuuf wal fuudhuu kana barsiisuuf utuu hin ta'in namoonni kabajaan jireenya isaanii haati manaa abbaa manaa haadha isaa kabajatee wajjiniin jiraatu. Amantaadhaan bultiidhaan cimanii wajjiniin jiraachuun barbaachisaadha. Garuu kana waaniif addaan gaafa arginu isatti isin fiduu fedha. Booddee garuu yaa Waaqayyoo namaa cubbuu irratti hojjennee jirraa seera kee abboommii kee cabsinee jirraa immoo abbaadha beekaadha waaqa abbaa araaraa egaa maal egaa sirraa addaan baheen akkamittiin jiraadha jedhanii laphee isaaniitti galanii Waaqayyoon
akka waaqummaa isaatti namni balleessee namni cubbuu hojjete hin du'aa. Roomee boqonnaa 3 hin du'aa. Maaliif? Kaffaltiin cubbuu du'a. Waaqayyo immoo cubbuun hojjennaan hin duutaa jedheera. Gatii kanaatiif akka seeraatti itti murteesse. Isa booddee immoo amma waajjira ga'a. Seera tun cabsin. Akka abbummaa isaatti immoo uumama isaatiif Addaam immoo uumaa isaatiin kan walitti dhufanu karaa biraatu jira jechuudha. Kun immoo maal jaalalaaf dhiifama Waaqayyoo argachuu jechuudha. Aluma sana ka'ee kottu bakka deebi'ee jennee Waaqayyo akka balleessaa keetiitti guyyaa 5 walakkaa turta. Guyyaa 5 walakkaa booda mucaa keerraa dhaloota keerraa dhalattee meesin fayyisa jedhee waadaa galee. Kun koomentarii keessatti kan argamu. Addaam eegasii jalqabee Hewaanii wajjin biyyattii kana lakkaa'uu jalqabe. Hewaaniinis sababa du'a kootii jedhaanii inni ture. Sababa jireenya kootii jedhaanii ture jedhama. Seenaa isaa achumatti jijjiire. Abdii ture jechuudha. Seerraa dhalatee akka nama ta'u. Hewaanisee kana irraa dhalatee akka nama ta'u. Gateetti himameef Addaam Hewaaniin ati jireenya kootii jedhaanii ture jedhama. Yeroon hin deemne. Dhaloonni dhalootaan dachaa dhufani. Namoonni qulqulluun akka Noohii kan akka Seeti. Namoonni gaariin Abrahaam, Isaaq, Yaaqoob kan bakka. Namoonni gaggaarii Waaqayyoon gammachiisan illee yoo jiraatan kakuu haaraa sana keessa namni tokko illee balbala cubbuudhaan cufame sana banee galuu hin dandeenye. Gara gannatatti ilma namaa deebisuu hin dandeenye. Hundumti jaraa Si'oolii keessatti jiraatanii garuu namoonni ajaja Waaqayyoo akka seera Waaqayyootti deemanii tiksee Waaqayyoo gidduu Waaqayyoo Si'ool sana keessattuu jara eegaa ture jedhama. Sagaarraa haala akka sanaatiin namni tokko gannata cufamte sana keessatti utuu hin galin bara 5,500 ta'an amma kana booddee dhaloonni giiftii keenyaa maaramii Haannaa fi Yaaqeebii irraa kan ta'u. Beektaa Pheexriyaa kan jedhaman dhaloonni Haannaa fi Yaaqeem kan dursan abjuu argan hiikamaa dhufee haati maaramii Haannaaniif abbaan see Yaaqeem walii wajjiniin wal fuudhanii yeroo baay'ee jiraatan kanatti mucaa tokko illee hin qabanuu turanii, hin deenyee turanii, isaan godhannee turanii. Lolloomina keessaa tursee Waaqayyo kennaa isaa tursee kenna. Obsi kan barbaachisu keessumattuu amantaan namoonni baay'ee eega wal fuudhanii booddee da'uu hin danda'u gadhiisi waliin jedhanii nama wal fuudhan gadhiisisan. Kana biraatiin immoo aadaan keenya eega namni wal fuudhee booddee egaa waggaarraa immoo kiristaanaadhaaf dhufnuu jedhee wal eebbisee bara. Kana jechuun ba'aa jararra buusudha. Hawwiin gaariin sirriidha. Akkuma har'aa wal fuutanii cidha keessan irratti argamnee waggaarraa immoo ijoollee godhatanii ilma godhatanii immoo ilma isaaniitiif dhaloota lannaa isaaniitiif kana biraatiin ba'aadha kun. Maaliif ijoollee kan kennu Waaqayyoodha. Kan wal fuudhe ijoolleen Waaqayyo biraa kennamu. Kanaaf namoonni wal fuudhanuu jaalala jaraa eebbisnee fi jaalalaan akka jiraatan akka fedhii Waaqayyootti immoo eebbisee baay'isuun jennee deemna. Ba'aa garuu hin ta'u. Akkamii jedha namni galagaleetu gaafa 5 ji'a 6 garaa
jiru wanti kun akka kamii amma namoonni waaqa biraa eebbifamanii yookaan mucaa argatanii jiran gammadanii kunoo wajjaa ja'amee akkana ta'ee maaloo jedhamu biyya kanatti akka beektanu bishaawar maaloo jedhamu. Jara immoo fuudhanii ijoolleen godhannamee sammuu isaaniitti immoo ilaala akkam salphatu akkam mataa jaraa gadi qabu. Haati Haannaa Iyyaaqeemii fi Haannaan akka kana turan. Namoonni baay'een waan jaran galchine keessa galanii baay'ee jechuu danda'u. Maali niiktonni maal akkana? Egaa ol fuutee mucaa godhanne hamtii kana godhatte qabeenya kana horte maal godharee mucaa mana keessa jiraachuu kana ta'a maal godha jedhanii akkuma aadaa jiraachuu arrabsoo sana hunda keessa darbanii Waaqayyo tursee eega jal'uun dulloomanii booddee samii kan jedhamu ta'e. Daagmaawit Heewaan yookaan Heewaanii ishee lammataa kan jedhamte giiftii keenya maharamiin ulfaanii garaatti haftee alatte guyyaa dhaamsaa bultii tokko galanni waaqaaf haa ta'u. Eebbi giiftii keenyaa waadaan giiftii keenyaa hunda keenyarra abulu. Giiftiin keenya samii lammaffoo aduun dhugaa kan iseerraa ba'u jechuudha laala. Aduun dhugaa Yesuus Kiristoosidha. Giiftiin keenya maaram mala kadhatte irratti alaafte sanas Waaqayyo karoora seerraa gatii qabudha. Waaqayyo seerraa gatii qabu. Raajii baay'ee Iyyaaqeemii fi Haannaadhaaf ta'anii ture. Isatti Ayuudonni qomoo jaraatiin walitti dhufanii maal jedhu kun immoo maal jechuudhaaf jedhanii biyya ari'atanii tabba Libaanos jedhamu gaara Libaanos jedhamu giiftiin keenya dubaroo maaramiin dhalatte. Beektuu gomboon dalataa kana hundi keessan beektu miti mee jara naannoo keessatti sammuudhaan deemaati. Gomboon dalataa guyyaa dhalachuu giiftii keenya akkamitti kabajatu. Lafa ijoollummaa guddisa sana dhagaa. Ilaala ani naannoo nan itti dhaladhetti gomboon dalataa ala dhufu. Dargaggoonni gandararra deemanii naannoo sanaa deemanii gomboon dalataa jedhaniitiyyuu gaaffii gaafatu. Manarra hin darban Adaraa maaramii jedhanii gaafatu. Jarri musliimaa, jarri pirootestaantii, jarri ortodoksii hundumtuu